Akkafune akkam jirtu hordoftoota Oromo Kochkocha nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qabu jecha arrammoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon koo har'aa maaltaa qoqqocaa keessatti akkamittiin qopheeffadha isa qabadeen gara keessanitti dhufee viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana yennaa ilaaltanii fixxan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo baay'ee viidiyoo ilaaltanii yennaa fixxan immoo komentii naa barreessuu hin irraanfatinaa, yaada jajjabinaa. Yeroo isin jalatti naa barreessitan immoo anis akkan jajjabaadhee hojii koo itti fufu taasisa jechaadha. Kanaaf amma gara hojii isaatiitti darbina jechuudha. Qoqqocaa qopheeffachuudhaaf maaltu na barbaachisa isa jedhu tooran isinii naqa jechuudha. Ani mana koo keessatti akkanitti qopheeffadhu jechaadha. Qoqqocaa qopheeffachuudhaaf jalqaba irratti qaariyaa ishee xixiqqoo kuni na barbaachisti. Maaliif qaariyaa xixiqqoon kun hin jiru yoo ta'e qoqqocaan keenya nu mi'aawuu dhiisuu danda'a jechaadha. Kanaaf qaariyaa ishee xixiqqoon kuni na barbaachisti. Isa booda immoo qaariyaa isa gurguddaa kana ittiin dabaladha. Maaliif qaariyaa isa gurguddaa itti dabaladha? Inni kun baay'ee guba wanta ta'eef dandeenyee hin nyaannu jechaadha. Kanaaf jecha akka inni gubaatii isaa gadi nuu qabuu fi qaariyaa isa gurguddaa ittiin dabaladha jechaadha. Ittaanii immoo as biraa akkuma isin ilaalaa jirtanii qullubbiin na barbaachisa. Ittaanii immoo jinjibilli na barbaachisa. Kuni dimbilaala jenna jechuudha. Akka biyya keenyaatti dimbilaala inni waamna, akka iddoo biraatti hin beeku. Dimbilaalli nu barbaachisa. Dimbilaala akkasittiin baala isaa irraa kukutannee haala kanaan jechuudha itti makanna. Inni kun immoo bassoo bilaadha. Bassoo bilaanis nu barbaachisa. Isa immoo bifa kanaan haala kanaan irraa akkasitti kakkaafannee akkasitti babbaafanne jechuudha. Isa sitti dabalanne jechaadha. Maaliif walitti urgeessee nuuf mi'eessa jechuudha. Haala kanaan qoqqocaa keenya qopheeffannaa. Yeroo qoqqocaa qopheeffattan dhaamsi isinitti dhaamu qaariyaa isheen kun baay'ee gubdi wanta ta'eef gilaafsii kaa'achuu hin dagatinaa. Gilaafsii kaadhaati. Maaliif kana mataa isaarraa haala bifa kanaanii irraa kakaafanna gatii ta'eef yeroo kakaafannu immoo harka keenyatti bu'ee harka keenya gubuu danda'a. Armootiin ijoollee qabdan keessumaa harka duwwaa ittiin bu'ina baay'ee guba. Yookaan immoo kana maqasii kana kan kichinii yookaan immoo kanuma nyaata fa'aa waan adda addaa ittiin qopheessitan yoo jiraate kanaanii mataa isaa irra deemtanii haala kanaan mummuruu dandeessu. Akka kana gochaa jechuudha. Irraa mummurtanii inti jechuu dandeessu harkaan sitti bu'uu jechuudha. Haala kanaan qopheeffannaa. Qullubbii koo quncifadhee sanas qopheeffadhee haala bareedaa ta'een gara hojii isaatiitti gaafa darbinu qabadheen gara keessanitti dhufa. Viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Anu faana jira. Egaa deebi'ee gara keessanitti dhufeera. Waan hunduma isaayyuu qopheeffadhee amma gara hojii isaatiitti wantoota na barbaachisu hunduma isaayyuu tooraan isinii naqeetan gara hojii isaatiitti darbina. Dhugaawumatti obsa barbaada. Sa'a dheeraa fudhata. Qullubbii quncisuu duwwaaniyyuu sa'a dheeraa namatti fudhata. Kanaaf amma gara hojii isaatiitti darbina jechuudha. Egaa amma hojii koo hojjechuudhaaf akkuma isin argitanii maashinii lamatu na barbaachisa. Isa kanaanii nan kaakkaa jechuudha. Maaliif kan jalqaba irratti kuni kaakkaa'amuu qaba. Amma
isinii daakuu danda'utti akka kaariitti kanaan eega daakkattanii booda kanaa wajjiniin wal makaa jechuudha. Wal makaa kanatti naqannaa. Warra kana dhumarratti iddoo tokkotti daakkadha jechuudha. Warra kana sadan iddoo tokkotti daakkadha. Warra kana lamman immoo walitti makaa kanatti eega al tokko kaakkaadhee qodaa kanatti naqadhee booda maalan godha isa kan juusii kanattanii bulleessee tokko tokkoon isa kanas isa walitti daakechi keessatti waan hundumaa eega walitti makadhee booda tokko tokkoon asitti suuta naqaa xixinneessaa bulleeffadha jechuudha. Amma egaa kunoo akkuma isinitti mul'atu qaariyaan koo silaa miicee irraa kakaasee gara keessanitti dhufeera. Kunoo isinitti mul'ata. Isa kanas immoo bifa kanaan mummuradheera. Mummuramuu qaba yeroo asitti naxxan akka isin rakkisnee fi qullubbiin koo kunootti warra silaa isinitti agarsiisee baalota immoo haala kanaani qullubbiif jinjibilli koo immoo haala kanaan qopheeffadheera. Ittaanee soogiddina barbaachisaa gidduu gidduutti mi'eessume akka nu mi'eessuu fi amma fedha keessaniituun baay'atini itti naqattu. Zayitiin kun immoo dhumarratti eega daakkannee finnee booda maal akkan godhu isinitti agarsiisaa. Inni qophaa matta taa'u ammaaf hojii isa kanan jalqaba jechuudha. Kanarraa gaafan jalqabu maashinii koo banadhee wal makeen itti naqadhaa jechuudha. Isa kan shunkurtii kanatti. Qaariyaa koo akka kanatti kaakkaadhee fixeera. Inni kan shunkurtii kana caalaa hin daaku jechuudha. Isa kan juusiitiin bulleessina. Amma maaltu nu hafaa kana dura qimamii koo isaan qopheeffadhe isa kanas sadansaa walitti makaatanii maashinii kootti daakaan gara isa kaakkaadhe kanatti naqee walitti maka jechuudha. Amma sarraan jalqaba.
dingataa maanni kunwee isinii daakuu diduu danda'a maashiniin keessanii bishaan xiqqoo baay'ee xiqqoo akkasii galfatanii booda gamma kuma kanatti xiqqa gaarii takkan walitti make kanatti qimamichi iddoo tokkotti hafee iddoo tokko mi'eessee iddoo tokko kan tiniinu jalaan goonetti akka gaariitti eega akkasitti walitti makannee booda asuma keessatti ashaboo xiqqootti naquu dandeessu jechuudha. Laamma soogidda asumattanitti naqaa jechuudha tundaakin dura amma fedha keessanii. Ani fi soogidda yookaan ashaboo keessanii wajjin akka kanatti akka gaariitti eega walitti makattanii booda gara maashinii keenya isa kanatti naquu jalqabnaa jechaadha. Amma siifuunee xiqqeessitanii dhugaa amma akka silaa hin baay'istanii xiqqoo masee duwwaa gootu jechaadha. Akka kana godhee xiqqeessee hin daakaa jechuudha. keessatti hafeedha. Amma haala kanaan xumureera jechuudha. Qoqqocaan kun qaqqabeera jechuudha. Amma garuu maaliin gochaara abiddatti qabsiiseera. Xiqqoo ishee baay'ee yoo ta'in xiqqoo ishee naannoo isa maaliifi barbarreen qoqqocaan kun gatii baay'ee gubuu fi amma dhugaamatti itti bu'uu dandeessani baay'ee gubaa. Qoqqocaan kun immoo firiijiis nan kaawwadha jechuudha. Kanaaf maalan gochuu qaba?
ashaboon sila itti na calaaxinnaatee soogiddii xiqqoo isheettan naqa. Deebisee maalan godha amma zayitiin sila siniin jedhee amman itti godhadhaa jechuudha xiqqoose. Yeroo dheeraan tursa wanta ta'eefi haala kanaani waliin maktee xiqqoosee immoo naannoo isaa amma distiin keessan akka xuruutti dhaga'utti jechuudha kan isin irra bubbuttanii baay'ee bisheessu miti akka waxiitti xiqqooma seedha kan hin ho'isu. Amma harka keessaniini distiin keessan gaafa akkas gootan isinitti ho'utti jechuudha. Egaa qoqqocaan koo bifa kanaan raawwateera jechuudha. Qoqqocaa kan jedhamu isa kanadha. Qoqqocaa maal bukkee kaa'attanii nyaattu yeroo foon dheedhii nyaachuu feetan foon dheedhiidhaan nyaachuu dandeessu. Biddeen ho'aa qoqqocaa kana wajjin dhadhaadhaan irra dibdanii nyaachuu dandeessu. Nyaata bukkees kaawwattanii nyaachuu dandeessu. Qoqqocaan dhugaamatti baay'ee kan mi'aawuu fi kan namatti toludha. Garuu sa'a dheeraa marqaadhaanis immoo nyaachuu dandeessu. Sa'a dheeraatti fudhateera. An kana qopheessee haala kanatti xumuruudhaan sa'a 4 natti fudhateera. Maaliifiin quncistuu murtuu sa'a dheeraa fudhata. Egaa akkuma isinitti himee amma distiin koo nan isaa akka gaariitti dhagayeera jechuudha. Badaa irra tursuu hin barbaadu. Kaniin kana godhuufi isinitti himeera akka baay'ee hin gubneef jechuudha. Xiqqoo ishee gubaansaa akka nuu qannasuufidha. Kana egaa qodaatti naqadhee immoo akkamitti firiijii keessa akkan gashee kaawwadhu yeroo dheeraa akkamittiin gargaarama isa jedhu immoo isinitti agarsiisa. Qoqqocaan garuu kanumadha jechuudha. Kana fakkaataa qoqqocaa bifa kanaan raawwadheera. Viidiyoo kana jaallattanii feetanii waan ilaaltaniif waan na bira dhaabbattanii like, share, subscribe naa gootaniif guddaan isin galateeffadha. Qoqqocaa keenya xumurreerra kunoo haala bareedaadhaan dhadhaadhaa wajjin haala kanaan akkasitti maktanii nyaachuu dandeessu. Qodaa firiija keessa yeroo kaa'attan immoo akkasittiin firiijii keessa kaawwattu. Ani yeroo dheeraa kan qopheeffadhe gatii ta'eef kun immoo firiizarii keessan kaawwadhe yerootti baasaa akka kanatti qodaatti naqachaan gargaarama jechuudha. Kanaaf baay'inaan qopheeffadha. Kun immoo zibilaakiidha kan firiizariidha. Firiizariif kan ta'u qobaamatti jira. Isatti akka kanatti naqattanii haala bareedaadhaan akka kanatti gargaaramtu. Qoqqocaan bifa kana fakkaatuun raawwadheera. Egaa qopheeffattanii mana keessanitti akkatti gargaaramtan abdii guddaan qaba. Nagaatti naa turaa. Bye bye.